Gaafa dilbataa miti kan humni addaa Oromiyaa kan magaalattii keessaa ba'e. Humni addaa Oromiyaa gaafa dilbataa galgala sa'aatii hanga sa'aatii lamaatti magaalaa keessa dukkate ba'e. Tole eegasii maaltu ta'e? Dhagaan isuma dhugaa isaa sitti himanii ani kuni takamaa kuni takamu jedhanii sitti himan dhugaa jiru sitti himaa bulee isaan ba'anii bulanii jennaan ganama dhukaasuma dhageenye barii yoo bakaan marfamneerra. Marfamnee makaan immoo waliisa wallaalle yoo makaan immoo nuti humna adda bilisummaa Oromootii jedhanii walgahii uummata walitti qabanii amma sana booddee. Qaamni edda addanaa ka'ee biyya kana bushaa jedhee nutti daawwalee isatti waaminaan dhufnee nu jedhani. Kana booddee namoota caasaa mootummaa asnaa ba'aa mariisisa jedhee meeshaa rafuu fuudhanii sassaabanii meeshaa waraanaa. Meeqafaa fudhatan tarii quba qabdu sun? Yeroo sanatti 17 fudhatanii galgala immoo amma aduun amma bari'utti isa 17 sana wajjin meeshaa naannoo 53 daataa ni qabu 53 hanga 59 kana sassaabanii bulan galgala immoo. Kun gaafa wiixataati. Gaafa wiixataa ganama barii hirribaa utuun ka'in hangalan halkan keessa amma sa'aatii 7 sassaabatanii ba'anii keessa isaan. Tole gaafa kibxataa moo maaltu ta'e? Gaafa kibxataa barii ka'e immoo isaan kun keessaa ba'anii yoo bulan hidhattoonni finxaalessa Amaaraa Faannoo kan jedhamani ajjeechaa mana gubaatii daraaraa buqqaatii martirratti jammarani kanumaan uummanni kanumaan buqqa'ee biyya garaa garaatti ba'e. Nama meeqatu du'e ragaa qabduusin kan lakkooftan jiraa? Amma ragaan qabataman kan hawaasa keessa namni achii badee achii dhabne achii barbaanne jedhu nama 87 ture. Kana keessa nama 55 immoo du'aasaa arginee awwaalleerra. Kaan immoo bishaan keessa ijoollee daa'ima xixiqqoo 4 ba'e. Daa'ima G4, daa'ima G6, daa'ima G2 4 ba'e bishaan keessaa. Laga keessa jechuudha? Bishaan shooba keessatti gatamanii. Manni nama dhuunfaa gara 10 gubate guyyaa sanatti bichaa. Eegasii booda qaami mootummaa dhufee jira humni mootummaa dhufeera magaalattii. Sa'aatii ammatti naa dawwaltee natti bilbilaa jirtu kanatti qaamni mootummaa tokko yaa magaalaa gamsaa galeeru hin jiru ammaatti. Warri faannoo fi warri hidhattooti kun walitti hin bu'anii waliin wal lolanii? Waliin wal lolan isaan ofii isaanii. Akkamitti? Ani sababa isaa wallaallee amma ani iddooti dararamaa jiru uummatadha malee wanti wal lolu hin jiru tokko yamma ammaatti. Buqqaatii ganda 12 qabanneetu teenyutu akkas taane ganda 12 waggaa tokko nu bira baheeru buqqa'ee ganda Jaaboo Doobbaa ganda Sammoon Laammuu ganda Xombee Dangaab ganda Haroo Guddinaa ganda Lumphaa Waallii ganda Joojee ganda Baazilirraa Oromoon jiran gama Amaarri Ariyyee jennaan biyya keenyatti galan jiru isaan kun hagamsumarra jiru waan ta'eef. Haanuma qammasuun qabu qaama dhimma kana ilaallatu nuti waraanaa deebisu hin jennu mootummaan nageenyaa tasgabbeessu nageenyaa eegu namni immoo nutti birmatu kana naa dabarsee jira.